oppodiyoon tun duraan maalirra turte yoo jennee mataa keenya gaafannu warroonni amma isaan TPLF jedhanii balaaleffatan kuni Oromiyaa kana eenyutu bulchaa ture, eenyutu ergamaa ture, eenyutu ilmaan Oromoo fixaa ture, eenyutu adda bilisummaa Oromoo Tigreetu afaan Oromoo beekamoo eenyutu kan nama ajjeese shanetu ajjeese jedhee adda bilisummaa ABO'tu ajjeese jedhee uummata Oromootti himaa ture. Oppodiyoo. Har'aan tan ammoo muistanii miti tamililik dalagee olitti ilmaan Oromoo fixaa jiran jechuudha. Kana beekuu qabna, kana ofitti himuu qabna. Hayyoota Oromoo fakkeenyaaf akkuma ati beektu karaa nagaatiin galan, karaa nagaatiin qabsoofnaa jedhan. Fakkeenyaaf hin milkoofne akka mo'amu beekee filannoo gaggeessinaadha. Filannoo masanii irratti akka mo'amu beekee, akka Oromoo mo'u beekee hayyoota Oromoo hidhee, hooggantoota Oromoo hidhee, warroota waa hubatan Oromiyaa keessa hatta akka isaan waliin genne akka waluma geettetu walitti naasofneeyyuu godhaa turan jechuudha. Maaliif filannoo sobaa kana gochuu jechuudha. Namoonni ilmaan Oromoo ajjeesaa ture bar waan tokko beekuu qabna. Nadhii Gammadaa qabsaa'ota Oromoo kan fuudhee hidhee as buuteen isaanii dhabamsiisee jedhe uummatuma aangoorra jiru kana jechuudha. Har'aan tana as baanee waa'ee sabboonummaa, waa'ee Oromummaa yoo ka dubbannu taate bar kun tuffii Oromoo gocha dabarsan osuma beekan tuffii Oromoo argaa bari TPLF isaan baasan kana sabboonummaa ofiitiin qabsaanii hin baafne. Qeerroo Oromoottu qorsoo nyaatee waan nyaatee bulu osoo hin qabne qabsaa'ee baase jechuudha. Har'aan tana carraa sanitti fayyadamanii ol bahanii waa'ee Minilikii fi siidaa Minilik nurratti dhaaban jechuudha. Kana beekuu qabna. Oromoon maal dagate kana? Kanammoo har'aan tana ani akka kiyyatti walumaa galatti jechuudha. Ilmaan Oromoo kana waan dabarsine dagachuu hin qabnu. Har'aan tanammoo waan raawwataa jiru Oromiyaa keessatti. Backgroundii teenyatti dhiibuudha. Har'uma tana ufuu dagatuu hin qabnu, of qopheessuu qabna qabsoof. Qabsoon wulii uf duratti nu hafa jechuudha. Bareedaadha. Galatoomeddu si galatoofannaa mallee irra deebineeti maaliif jennaan dhugaan jirtu kanuma anis immoo akka kiyyatti wantiin dhaamuu fedhu dhalateenyaa fi namni tokko gartee qamadeessi gartee irraanfatullee qamadaa isanii irraanfatullee maaliif madaa santu laalataa madaa kaleessa harmamura aanulee harkamura aanulee jennu caalaa madaan abiyyi waggootan sadeen kana keessatti dabalee san caalti jechuu barbaanne walumaa galatti sirni gartee TPLF waggaa 27 bulche kuni harka isaatii wanti Oromoo godhe hin jiru harkuma isaaniitiin Oromoo gubeessi harkuma isaaniitiin Oromoo dhabamsiise dhalli Oromoo kana dagachuu hin qabu jechuu barbaanna walumaa galattu dammaqinsi nu hafe waan ja'amtuu natti dhaga'ama maaliif jennaan baayigiraawundii ofii namni beekuu qaba. Arraan tan nuti akka Oromootti araara jennee ija baasuu osoo hin taane ifiifuu aaraa jirra. Oromiyaan aaraa jirti. Wanni araara jedhamu hin jiru. Aara kanammoo akkamitti firraa dhaamsina. Akka namaa taane tuffii tana keessa akkamitti baanaan san jiraachuudha qabdi kan juun dhaloota qajaabdhaa. Maal jarri araara yeroo juu yeroo muddamu. Yeroo gooftaa keenya uummanni juus yeroo muddamu. Kanaaf Oromoon kana beekee muddama jara kanaa yeroo argu itti mudduudhaan ala waan gartee qaba waraana ofii jabeeffatanii rasaasa bitachuudha ka hidhannoo qabne hidhachuudha inni silaa akkuma qotee bulattuu jiru bakka jiru hidhannoo isaa tolfachuudha jara kana of keessaa buqqisuu irratti jabaachuu qabna malee jara kana waliin araara odeessuun arra hiree teenyaa fi gartee yookiin sagantaa ajandaa keenya kata'u miti jechuudha. Maaliif jennaani akkuma hundattuu yaalame Oromoon nagaa isiniin jenne nagaa jechuun nama nagaa barbaada.